في جلالي waaqayyo halaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa arga fuunee jirtu nageenyi koo halaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha egaa aan warri maamila maskii fiqirii intaane ani maskii fiqiriidha warri maamila koo taatan like share subscribe gochuu hin dagitina warri maamila koo hintaane immoo koottaa kara maamila kootti dabalamaan isiniin jedha egaa obboleeyyan koo nu bannee gaa jireenyi namaaf hin guutu waan ta'eef banneetii dhufna egaa har'ammoo maal fiddee dhufte masiyyoonaan jettanii egaa seenaa obboleettii teenyaa seenaa isa dhugaa isan ija kootii argee fi gurra kootiin dhaga'een isiniif qoodu dhufe egaa ni beektu obboleeyyan koo biyya Beirut yookaan Libaanos keessa jirtan anis akkasuma biyya Libaanos kana keessatti ofii kiyyaa qormaanni narra ga'ee osoo hin taane qormaanni obboleeyyan koo shamarrarra ga'aa jiru baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi wanta nama dhibuudha jechuudha egaa nuti gaafa biyyaa baanee hojjannee mindaa argannee isa argannu sana immoo waa tokko irra ol kaawwachuuf malee waan nyaannu yookiin wanta dhugnu dhabneeti miti garuu wanti nuti yaannee biyyaa baanu fi wanti nuti as geenyee wanti nu qunnamu isa addaati jechuudha egaa obboleettiitoo waggaa 4 nama yeroo hunda arguudha ija kootiin illeeni kana ta'eetu immoo ni beektu jireenyi Beirut baay'ee qaala'eeti jira mindaan illee ijoolleedhaa kennamaatii hin jiru mindaa isaanii tola hojjechiisanii har'a boru osoo jedhanu siniif kennina osoo jedhanu waggaa tokko waggaa lama hojjetanii warreen akka qoshaashatti akka ilmoon namaarreen akka qoshaashatti darbatamtu ni argitu miidiyaa kana keessarreen bakka dachee irratti kan osoo wanta nyaataman wayyaa isaanii faana osoo wayyaa hin kennaniif kan alatti dhaggatan illee ni jiru kan namsi isaaniirree darbaatii jiru ni jiru ananarra hin geenye jedhee taa'uu osoo hin taane boru obboleeyyan koo kuni akkuma kiyyaa mana namaa keessa hojjetanii of jijjiiruuf waan ta'eef akkasuma obboleettiin koo kuni mindaa waggaa tokkoo fi ji'a 6 jechuudha mindaa waggaa tokkoo fi ji'a 6 yaada mindaa waggaa tokkoo fi ji'a 6 dhiisatii mindaan ji'a tokkootu baay'ee si dhibdi baay'eedha kan nama rakkisu yeroo hunda garuu nuti kan wal arginu bona yeroo akkanaati yeroo kaan ganna waliin arginu niitishii manaa gadi hin baastu jechuudha anirree jara shiinan beeka duraan ka ishii dura kan jirturree hiriyaa kooti ijoollee lammiidhuma keenya isaanuma bira kan hojjetturree duras kan ishii bira turte hiriyaadhuma kiyya nan beeka mana shiinan naqa mucayyoo ishii sana mucayyoon ishii sun baay'ee cimtuudha mindaa ishiirree loltee tarkaa fudhatte ishiin kun garuu laaftuudha beektanii har'a boree amalli jara keetii akkasiidha yoon jedhee naa kennu suma jettu bonna findee kara gannaa mana galtee manni isaanii baay'ee xarafiidha ollaa isaanii sana omti hin jiru manni isaanii gubbaaf daka waan ta'eef osuma waan barbaadan godhaniyyuu mucayyoo kana waan namni ishee argu hin jiru namni ishee qaqqabu hin jiru guyyaa tasaa anaaf birrii naaf ergita jettee yeroo hunda birrii hiriyoota wantan qabuuf birrii karaa mi'eenyidhaanii miti karaa baankii miti kan ergattu natti kennatti ani isheedhaaf ergaatii ture birrii naaf ergita jettee otuman ishee eeggatii jiru biyya kanan deemee dhufaa siifan kennanaan jedhe namichi garuu dhufeellee naaf hin kennine naan jette arras borus nan caqacaqa garuu yoon ishee isaan caqacaqe yoo lubbuu koo na balleessan akkaman godha lubbuu kootiif hin sodaadhe jettee mucayyoon tuni gaafan qaaman argu akkas jette amma maaliif hin dubbateerree jennaan ni boossi aniyyuu akka tasaa manaa hin ba'u guyyaa takka gaafanii ijoolleen laala jedhee kara mana ijoolleen bakkitti taphatan ni jira daa'ima xixiqqoo qaban gaafa ishee bira dhaqu ni boossi teessee mucayyoon kun maaf boossa jennaan mindaa kee ammallee fudhannee jennaan osoo fudhadhe sitti bilbilee sittiin himan tureyyuu fudhanne meenaan jette animmoo nama ollaa ishee argitee ijoolleen biraa ergiteef jedhetani malee hanga mindaa ishee qabatan harkaa hin argineeyyuu amma jedhiitii mindaa waggaa tokkoof ji'a 6 biraa qaba mindaan koo sun illee nattaafu jette osoo lubbuudhaan mana sanaa ba'eeyyuu kanaafuu na ajjeesu jedhee tassodaadha omayyuu hin barbaadu nagaadhaan qofa biyya kootti galuun barbaadanaan jette baay'een boo'ee dhugaa waaqayyoo umaa nan bu'a malee umaa gochuuf hin danda'u kanaaf niitishii baay'ee urkusii ni durum madaamiin urkusiin jirti kan akka ishee argee hin beeku jechuudha amala ishii waggaa 6 kana keessatti nan beekaa amala ishii waan ishiin qabdu hunda nan beekaa maaliif hin beeka yoo jettan mucaanii kan ishee fi mucaan mana ani warra hojjedhu wal bira ni dhufu sababu mucaa sanaatiif jedhee mana isaanii nan naqa amala ishiin qabdu nan beeka waan ta'eef jechuudha kanaaf mucayyoon jalqaba mana isaaniitti galte sun mucaa hamma deesse kana ulfa turteeyyuu
ishiin akkuma nan beeka jettee baay'ee ishii ciphaa baay'ee ishii irratti rakkisaa wanta fidaniif ishiin dhokattee nan deebi'a jettee galtee achumarraan dhafte jechuudha. Ishiin kun edda dhuftee waggaa 4 baay'ee nama miskiina duraan harkatti ni kennaafi turanii duraan ni beektu mindaan xaaxaa hin qabanii siif kennu harkatti jechuudha. Amma edda doolaariin badee bitanii kennuufin nama baay'ee mararaatii jira jechuudha. Mana meeqa obboleeyyan keenya dararamaati jiru. Mucayyoo kana gaafa kaanii paaspoortii ishii yeroo dhumee asaddasiisuudhaan gaafa kennitu paaspoortii ishii ji'a meeqan jedheen ji'a 6 ta'eera. Nan gaafa dhasiif hin dhufne naan jedhu. Ani surumaa callisee hojjechuudha mannaa osoon paaspoortii koo naaf fidanii naaf kennanii oma hin barbaadu namsi koo qofaan hin bahu asii barbaada jette. Gaafa kana maqaa ishii natti himte maqaa kee as kenni jedheeni gaafaan feesbuuk irra ilaalu qaata kan paaspoortii ishii dhufeef garuu isheedhaan maal jedhuun akka isaan tola hojjetaniif akka ishiin tola hojjettuuf lakki hin dhufne amma ammaatti jedhuun paaspoortii eenyuti mee hundi keenya asaddasiisnee ni beekna haaromsinee ni beekna paaspoortii eenyuti ji'a 7 kan turu jechuudha. Guyyaa kaanii maal godharree dhiyoo kana akkuma mindaa ishii waggaa tokkoof ji'a 6 dhoowwatanii wayyaa akkamiiti ijoolleerraa kanan biteef isheen mana hin baatu tasa madaamintoo tasa wanta nagaggeessituuf qullaa hin galu jettee dhugaa waaqayyooti an harka kootiin kanan biteef birrii ishii baasee harka kootiin wayyaa shaanxaa tokko guutuu bitee fi wayyaa sanarree takka hin kennineef mindaa ishii waa takka osoo hin kenniniif wayyaa uffatte qofaan ishii gaggeessanii kara biyya ishiitii ishee galchan jechuudha. Gaafan bilbilee fi eessa jirta jedhuuni jarri koo birrii koos naaf hin kennine wayyaa koollee naaf hin kennine namsiin koo qofti baga mana sanaa baay'ee jettee boossee natti himte jechuudha. Obboleeyyan koo kinoo kanatu jira jechuudha. Gaafan madaami ishee gaafadhu maal jette nu maqaa nu busheessite malee wayyaa ishiis birrii ishiis omtuu nurratti hin hafne ani hunda kennineefira. Ishii wanta maqaa keenya balleessituuf akkana jette malee naan jedhan nan beeka malashii nama kana maal jettanirre ani qaama kootiin kan na bulchu madaamii kooti waan na ta'eef kan na bulchu misteerii kooti waan na ta'eef dhimma sherraan qabu gaafadhe amma namummaa namaa jechuudha. Garuu maqaa nu busheessiti malee wayyaashiis mindaashiis kennineefira. Maqaa nu busheessitee hiriyoota ishiitti himte malee jedhan. Isso bu'in kennineef obboleewwan koo meeqa keessan mi'aas keessatti kan mindaa keessa sin dhowwatanii hammallee wantan kana kaaseef wantan viidiyoo kana hojjechuuf ka'ee jechuudha. Keessi koo baay'ee na dhukkube jechuudha. Ijoollee mindaa waggaa tokkoof ji'a 6 dhiisati mindaan ji'a tokkootu nama eenyu jetti nama gubdi. Daa'ima mana sanaa keessa daa'imti ishee maal akka gootu nan beeka. Mana daa'imaa warreen hojjettan ni beektu. Hangam akka nama gubu ni beektu. Hirriiba dhabdanii sa'aatii 24 yeroo boqonnaa keessanii hin qabdan gaafa hojii mana keessaa xumurtanii kara daa'imaatti kaatu. Harka meeqa qabdu daa'ima guddisaa mana qulqulleessaa nyaata hojjetaa. Sini agarramuunis kaaffeen daffistu mana keessatti madaamishii jechuudha. Har'a garuu mindaa ji'a tokkoo fi waggaa tokkoo fi ji'a 6 laala. Wayyaa ishiillee osoo hin kenniniif mucayyoon kun maal gooti biyya galte. Gaafa mindaan keessan asirratti ji'a tokko ji'a 2 darbu maaliif hojjettu? Hin teessanii erga mindaa keessiif hin kaffalle edda mindaa konaaf hin kaffalle ani maalan gochuufan ta'a manashi nyaataaf dhugaatii dhabeetii miti kan hin as taa'u. Ofuma keenya ofirra teenya ijoolleen keenya jechuudha. In sodaatina zeegaa biraamee laala. Jiini isaanii guyyaa takka hin dabarsan mindaa isaanii ga'ee taana hodhu jedhanii harkatti isaanii fidaniitii jiru. Ani galata waaqayyoo guyyaa gaafa tokko mindaa kootiin rakkinni narra ga'ee ta'e otoo hin ta'inii obboleeyyan koo na bukkeedha rakkatan hedduutiin argaatii jira hedduutiin dhagaatii jira jechuudha. Maaliif akkana taatu? Mindaan keessan edda ga'e mindaaf miti mana isaanii kan hojjettu dhaabbattee hirriiba dhabde. Kanaafuu atillee akkuma hojii isaanii siraatan hojjettuuf sana mindaa keerree guyyaa mindaan kee qaqqabu sana sii kennuutii qabu. Maaliif callistanii hojjettu? Eenyudhaaf hojjettu? Har'a kalaalaa eenyuti ishii gargaara biyya arabaatii dhufte jedhuun malee mucayyoo kana namni tokkittiin namni garagaleetii ilaaluu hin jiru jechuudha. Ishiin garuu waggaa tokkoof ji'a 6 guutuu daa'ima keessattuu daa'ima guddistee manni isaanii gubbaa fooqii sana dhiqxee daa'ima dhalattuu guddistee kana biraan daa'imti biroorree ni jiru daa'ima tokko qofaa miti. Ijoollee meeqa faana makkaraarte gaafa wayyaa bitatte sanarree qabattee galuu dadhabdu maal jettu? Nama meeqa keessan mana madaamii keessa kan rakkachaa jirtan biyya Beerut kana keessatti jechuudha. Rakkinni ani yoo maalan ta'a jedha. Kanan ani akkana sinin jedhuu fi warreen mindaa madaamota keessan biraa qabdan hin hojjetinaallee erga isaan siniif hin kennine yookiin kara biyya keetii gali yookiin manallee jijjiirrachuutii dandeessa jechuudha.
bakkuma hundaa jireenyi yoo qaala ani maalin godhare mindaa koon barbaada waan na ta'eef erga hojii koo jaalatte hojii koo sana jaalatte mindaa koorree yeroo dhannaa kaffaluuti qabdi jechuudha. Yoo hin danda'u mindaa kaffaluu hin qaqqabu hin danda'u jette yookiin kara biyya kooti nagaggeessiti yookiin mana jijjiirrachuu mirga kooti jechuudha. Harree miti waan nyaadhu dhabee miti waan dhugu dhabee miti kan mana ishii keessa saa 24 hojjedhu jechuudha. Kanaafuu ofii keenya ofaa cimsinu. Maaliif yeroo hundumaa ofii keenyaaf rakkanna? Maalumti dhaloonni keenya kun maaliif rakkatu sila namni biraa? Sabni biraa akkanan ta'u sabnumti keenya maaliif akkana ta'a? Maaliif hacuuccamurraan gahama? Mindaa gadaanaa kana nyaatu saba keenya kan hojjetee mindaa waggaa 2 waggaa 3 dhowwamee harka duwwaa galu saba keenya nuti maalinni gaafa ji'a 6 gaafa waggaa sirra guutu kana kara barbaade naa yaa'u hin sodaatin namsi tokko qabda waan na ta'eef. Gaafa ji'a tokko ji'a 2 ta'u ishee siif hin kennine taa'e taanaan inni siif hin kennine taa'e taanaan hin hojjetin harka kee qabadhuuti taa'e. Yoo harka kee qabatteeti teesse dirqama ishii yookiin mindaa kee sii kennu yookiin immoo kara intaaletti si gaggeessu jechuudha. Hin sodaatinaa na ajjeesu hin jedhina. Maal ishiin nama meeqa namsii kee ajjeeste namni namsii namaa baasu mana waaqayyootti lubbuu waaqayyoon uume lubbuu waaqayyoomatu baasa malee namni yoo si baase okee si ajjeese lafa kanarraa si dhabamsiise garuu jireenya gubataa jiraata inni illee boru hilmoo isaatiin darba jechuudha. Hilmoo dhalee qaba waan ta'eef ilmoo isaa sun isarratti deebitee waan intaane hojjetti gaafa sana dadhabbii nama kanan akkana godhe nama kanan balleessaa akkasii godheeyyuu edaa kanatu na eeggataa jedha. Kanaafuu obboleeyyan keenya hundi keessanuu jechuudha. Keessattuu obboleeyyan keenya Beerut Libaanos keessa hojjettaati jirtan tola kan teessan baay'eetu jiru. Ani kanan akkana siniin jedhu obboleettiin teessan anis biyyuma Libaanos keessan jira. Garuuti immoo akkuman hojii koo seeraan hojjedhu kana mindaa koo irra seeraan guyyaa mindaan koo ga'u mindaa koo argadha. Obboleeyyan koo na bukkeedha akkas ta'an immoo gaafan argu nama meeqatumee viidiyoo kana laalee anirree akkana jira jedhee warree yaadantu jira jechuudha. Har'a boruun kun isiniin baasu har'a isinii kenna ji'a dhuftu ji'a ittaan osuma jedhu mindaan kee jiini kee dabalaa deema birriin immoo akkasuma baay'ataatii deema. Kan mindaa ji'a tokko siif hin kennine ji'a 2 siif hin kennine hanga waggaatti naa kenna jettee yaaddaa yeroo kee hin gubiniiti. Yoo hin hojjenne taane yoo mindaa isinii hin kennamne taane kara biyya keessanii galaa. Maal gootarree asis tola hojjettu biyya keessan dachee abbaa keetirree teessee abbaa kee wajjin rakkachuu qabda. Abbaa kee faana haadha kee faana obboleeyyan kee faana galiiti rakkadhu. Amma asii tola hojjettu jechuudha. Dhaamsi koo kanaa dogoggora yoon qabaadee dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Kanaafi viidiyoo kana warreen dhageessanii argitan like share waliif godhaa share isiniin kaffalchiisu ijoollee keenya meeqatu biyya Libaanos kana keessatti rakkachaatii jira beelan jettumoo mindaa isaaniitiin jettumoo waan nyaatan waan dhugan waan ittiin dheqatan irree dhabanii baay'ee badaatii jira jechuudha akka duraanii miti jireenyi Beerut keessaa baay'ee qaala'ee wanta jiruuf obboleeyyan keenya wanta nyaatan irree dhabanii wanta dhugan irree dhabanii anga bishaan waddade bishaan kinoo bishaan baay'ee qaala'eeti jira keessattuu namni bishaan illee bishaan anafiyyee ni beektu kan meeshaadhaan dhiqan jechuudha isarreen dhugaa hamma jedhanitti ijoollota meeqatu jira ani waan meeqan arge obboleeyyan koo meeqan arge waan sana mana koo keessa jira jedhee osoo hin taane obboleewwan koo na cinaadha akkas ta'an ija kootiin hin arga kanan gurra kootiin dhagaye osoo gurra kootiin qofaan dhagaye dubbiin kun soban jedhe garuu ija kootiin wantan arguudha wanta siniin jechaatee jiru kun waaqayyoon biyya kana keessaan nagaadhaan nu baasuun isiniin jedha akkasuma rabbiin illee nagaa yaa buusu biyyatti irree bakka jiraattu keessatti nageenyi hin jiraanne taanaan atirree nagaa hin taatu jechuudha nuti isaanii waaqayyoon biyya kanaallee isaaniif illee nagaa fide nuti illee akka biyya keenya nagaadhaan gallu nu taasisuun isiniin jedha obboleeyyan koo viidiyoon kun yoo isinitti tole share godhaatii obboleeyyan kiyya biraan naaf ga'an isiniin jedha galatooma yoo dogoggorri jiraate bifa koomentiitiin nuuf ka'an isiniin jedha turtii gaarii